jaalala kan jedhamu na keessaa du'ee jira. Dubbatu keessa keetti gungumtaa waliin onnee manni qorree argita wal jaalachuun yoo taane garaadhaanii maqaaf malee maal godha qubeellaani. Ani maqaan koo Ayiniyyee Shifarraan jedhama. Kanan jiraachaa jiru Dubaay keessa yeroo ta'u kanan dhaladhe immoo Boruu Jaawii baadiyyaa keessattidha. Barris dabaree nama geechi yoo rabbi jedhee. Maatiin koo harka qalleeyyii waan ta'aniif barumsa na barsiisuudhaaf fedhii hin qabani. Ani garuu ijoollummaa makootii kaaseen barumsa barachuuf fedhii guddaan qaban ture. Kanumaanis ittuma rakkadheen eessuma koo bira deemeen akka inni mana barumsaa deemee na galmeessuun gaafatadhe. Innis tole jedhee kutaa tokkoffaa akka abbaa kootti maqaa isaatiin kutaa tokkoffaa na galmeesse. Guyyaa sanarraatii kaatees fedhiin jaalala barumsaaf hin qabu guutamtee hanga kutaa 8tti rakkoo fi godaannisa hedduu bira darbeen baradheen barumsa koo xumure. Kutaa 8 qorumsa maatirikii qorameen qorumsaaf milkaa'een gara kutaa 9tti darbus deeggarsi dabalataa waan na barbaachisuuf maatiin koo dubartiin barattee eessa geessi magaala deemiitii hojii humnaa hojjedhu naan jedhani. Anis kanan godhuu fi yeroo sanatti nama na barsiisu dhabeen jaaladheen otoo hin taane taa'uurra jedheen gara magaalaatti deemeen hoteela tokko keessa hojjechuun jalqabe. Yeroo kanattis turtii muraasa booddee dargaggeessa achuma hoteela sana keessa hojjetu tokko waliin haaluma inni gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesseen anis faaya isaa laaleen tole jechuufiin turtii yeroo muraasa booddee mana tokkotti waliin jiraachuu eegalle. Wal danda'uunis waggaa 2 guutuu waliin dabarsine. Amallisaa yeroo yerootti waan natti jijjiiramuuf wantan isa waliin karoorsee hedduu deemsa jalqabeen gidduutti addaan kuteera. Yoo xiqqaate isaaf si'a 3 ulfaa'een si'a 3 gadameessa koo keessaa daa'ima baaseera. Haalli yeroodhaa gara yerootti jijjiiramuunsaa fuuldura koof waan baay'ee na sodaachiseef tarii namichi kuni booddee nagatee deema ta'innaa jechuun karoorseen ulfaa'een ji'a 2-3 ergan guutee booddee daa'ima ofirraa baasuuf yeroo hamma kanaa ofirratti murteesseera. Yeroo sanatti haalli sunnaaf ulfaataa waan tureef hanga kanaatti cubbuu ta'e natti hin dhaga'amu. Haaluma kanaan anaa fi inni otoo waliin jiraachaa jirru haalli jireenya keenyaa fooyya'uu waan dideef anis yaada biyya hambaa deemuu kaaseefiin innis tole jedhee baay'ee gammadee rakkoon qabu deemiitii jireenya keenya nuuf fooyyessinaan jedhe. Anis tole jechuun qarshii 7,000 obboleessa koorraa liqeeffadheen biyya hambaa deemuuf piroosesii jalqabe. Otoo hin deemiin duras ani waadaa waliif haa gallu jedheen innis tole jedhee abbootii amantaa waamnee anaa fi inni isaan gidduutti waadaa waliif seenne. Anis sirraa duutiyyuu gargar nan baastuu innis sirraa duutiyyuu gargar nan baastuu ati kan kootii ani kan keetii anaa fi nama 2 too hin taane nama tokko wal jennee waadaa waliif seennee wal gaggeessine. Anis gara biyya hambaa kootti ni male. Akka carraa ta'e biyya hambaa carraan inni nagee bakka gaarii waan tureef akkuman deemeen haala gaariin isaaf bilbiluun jalqabe. Haa ta'uutii achi deemeen ji'a 10 akkan fixeen guyyaa tokko akkuma inni miskooliinaaf godheen deebisee isa erganaa sofsiisee booddee wantan mana kiraayeef kaffaluun dhabee qarshii naaf ergee na gaafate. Anis haaluma inni na gaafateen tole jechuutiin obboleessa kiyyarraa qarshii 2,000 fudhu jedheen obboleessa koo biratti isa erge. Innis dubbii kana na diduun qarshiin 2,000 anaaf maal naaf gootii kanaan ol waan hin barbaaduuf qarshii kana caalu naaf ergeedhe. Anis ammaaf kan hin qabu kanaa yeroo booddee irratti siif dabalaa hangasitti garuu obsi yeroon jedhu lakkii ammuma yoo naaf ergite malee ani hojiittiin hojjedhuun qaba jechuun na sarduu jalqabe. Anis dubbii kanarratti baay'ee mufachuun anaan moo qarshii barbaadda jedheen akkuman gaaffiisa gaafadheen innis siin hin barbaadanaan jechuun waliin haasofnee bilbila keenya cufanne. Kanumaanis buleen haala mijeesseen yeroon gara bilbila isaatti bilbilu bilbilli isaa guyyaa sanarraatii kaatee homaa naaf awwaachuu hin dandeenye. Yeroo hedduus yaaliin nan dadhabe. Jaalalli dhumee amma lolaaf kaatee mucuu jaaftee ansii shakkee akkasiin sinii taatee ulfaataadha amala jijjiirrattee anis beekee qalbii keessa toolattee. Sababa jaalala isaatiinis yeroo dheeraaf
baay'een dhukkubsad nama jaallatan barbaadanii dhabuun baay'ee namatti ulfaata kanumaanis jaalala isaa keessaa ba'uuf yeroo hedduu natti fudhate ta'us wanta akka ta'eef irra deebi'uu waan hin dandeenyeef anis keessaa ba'uun qaba jedheen murteeffadheen gargaarsa waaqayyoon keessaan ba'e erga sanaa booddee garuu wanti hundumtuu baay'ee natti ulfaachuu jalqabe otuun haaluma kanaan biyya hambaa keessa jaalallee koo dheebooddeen mana namaa keessa jiraachaa jiru guyyaa tokko garuu obboleettiitti kan naaf ooltu mucaaneessuma koo otuu ishee waliin bilbila haasa'aa jirru namni ta'e nagaa si gaafachuu barbaada jechuun maalummaa isaa erga natti himtee booddee anis tole jedheefiin bilbila isheetti laattee innis na waliin haasa'uu jalqabe kana duras nama haaraa waan natti hin taaneef anis faara tolaan isan keessummeesse turtii yeroo booddees guyyaa guyyaan erga waliif bilbiluu kaanee innis haaluma gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesseen anis itti yaadeen tole jedheen hiriyaa waliif taane hariiroon keenyis yeroo gabaabaa keessatti nama waggaa hedduu waliin jiraatee walitti fakkaanne hiriyaa koo kanaan duran dhabe sanas isarratti nan dagadhe isa waliin hariiroo jalqabeen ji'a jahaa booddee abbaa kiyya waan na jalaa dhukkubeef anis gara biyyaatti dhufeen isaaf bilbileen wal arginees waan kanaan duran dabarse hundumaa tokko lamaan erganitti mee booddee innis kun rakkoon qabu amma darbeera anaafiisii akka haaraatti waliin jiraanna naan jedhe anis dubbii kanatti baay'ee gammaduun turtii ji'a lamaa ergan biyya jiraadhee booddee innis maatii kootti ergee qubeelaa naa fiduutiin anaa fi inni waadaa waliif seennee gara biyya hambaatti deebi'eeni malee biyya hambaa deemeen hangan ji'a jahaa guutuutti hariiroon keenyi jaalala fayyaa fi homaa rakkoo tokko kan hin qabne ture haa ta'u malee garuu ji'a jaha ergan guutee booddee jaalala keenyatti nutti qoosuu jalqabe yeroon isa waliin haasa'u of tuulummaaf keessaa qabuu fi jechoota darban kana dura dubbatee hin beekne haasa'uu jalqabe anis dhimma kanarratti baay'ee sattaaruun guyyaa tokko yoo na jaallatte amala kee sirreeffadhu yoon barbaanne immoo nama biraa waliin wal fuutee jiraachuu ni dandeessan jedheeni innis deebii isaa sadhumaa haga yoonaa jecha kana sirraan barbaada mitii naan jedhee achumaan anaaf inni gargar baane. Har'a gorsa koo diddee nan dhageessu na ifaata kareen gaddaan taane. Kankoo rabbi beeka jedheen rabbitti laadheen hunduma isaa dhiise hariiroon kunis erga addaan citee yeroo ammaa kana waggaa 3 fixeera jaalala kan jedhamu na keessaa du'ee jira hiriyaa dhiiraa miti hiriyaa durbaa amanee waliin jiraachuun baay'ee natti ulfaateera yeroon namatti siiqus baay'ee na sodaachisa mee hadaraa yaa obboloota koo otuu obboleettiin keessan akkas rakkattee isin bira dhuftee maal jettanii gorsitu maal godhu ofii koof murteessuun baay'ee na sodaachiseera gargaarsa keessaniin barbaada yaada keessaniin na gargaara ayniyyee shifarraa dubaa irraa nagaadha. Ashama akkam jirtuu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan addunyaa jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'uchaa egaan guyyaa har'aas akkuma yeroo hundaa barame xalayaa obboleettii keenya ayniyyee Dubaa irraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ga'a akkasiin seeraan na caqaftan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya ayniyyee xalayaa kana barreessitee nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jenna egaan kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 akkuma armaan olitti xalayaa obboleettii keenyaa dhageessanitti obboleettiin keenyi seenaa jireenya fi jaalala ishee nuuf qooddee jirti kanumaanis gargaarsa keessan naaf laadhaa ani ofiif murtee koodhaaf ofitti amanamummaa dhabeera jettee kunoo fuuldura keenya dhaabbattee yaada nurraa eeggachaa jirti akkuma dhageessan egaa obboleettiin keenya jalqaba nama fedhii barnootaa qabu taatee maatiin ishee barnootaaf ishee didanis karaa gargaarsa eessuma ishee hanga kutaa 8tti baratteetti barumsa ministirii kutaa 8 erga fixxee booddee kutaa 9ffaa galuudhaaf gargaarsa dabalataa maatii isheerraa gara magaalaa deemtee barachuu barbaannaan maatiin ishee dubartiin barattee eessumayyuu hin geessu magaala deemiitee hojjedhu nuunis nu gargaareedhanii erga isheetti himanii booddee isheenis nama ishee barsiisu waan dhabdeef barumsa ishee addaan kuttee gara magaalaa deemtee hojii humnaa agiroosarii keessa qacaramtee hojjechuu ni jalqabdi kanumaanis hiriyaa ishee tokko waliin wal bartee jaalala keessa seenanii bakka tokko jiraachuu eegalanii saniin booddees hojii gaddisiisaa hanga daa'ima 3 gadameessa ishee keessaa baasutti ishee qunnamee jira sanaan booddee biyya hambaa deemtee turtii yeroo muraasa booddee
haala sababa qarshiitiin hiriyaa ishee waliin adda baatee jirti. Ammas hiriyaa lammataa qabattee hariiroo jalqabdus kunis milkaa'uu fi didee yeroo dheeraa qubeelaa erga walii fidhanii booddee biyya hambaa deemtee ji'a ja'a erga fixxee booddee kunis milkaa'uu fi hin dandeenye gargar baatee jirti. Erga ta'iin kun hundinuu raawwatee anis jaalala keessaan bahee waggaa 3 fixeen jira. Amma dhugumatti hiriyaa dhiiraa miti hiriyaa shamarranii waliin icciitii koo hiradhee jiraachuun baay'ee natti ulfaataa, baay'ees nan sodaadha. Mee maal gochuun qaba jettee obboleettiin keenyi gargaarsa yaadaa nu gaafattee jirti. Isinillee kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada ishee gargaaruu danda'u obboleettii keenyaaf karaa komentii akka qooddanii fi asumaan kabajaan isin gaafadha. Kanumaan wal qabatee ani yaada dhuunfaa koo yeroo obboleettii koo filladhu jireenya jaalalaa jalqabaa keessatti namni hunduu miiraan waan itti deemuuf wanta barbaaddee fi wanta feete hundumaa balleessaa kamiyyuu yoo hojjette tole jedhee akka dhiifamaatti si bira darbuu ni danda'a. Garuu guyyaa borii